waraanni bilisummaa Oromoo waboon Baashaggar keessatti tarkaanfii jabduu fudhateen humnoota mootummaa hedduu fixee akka jiru beeksisee jira. Lolli guddaan Sadaasa gaafa 9 kaleessa Baashaggar keessatti humnoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo jidduutti kan eegale hanga guyyaa har'aan tanaa Sadaasa 10 bara 2022tti hammaachuun gaggeeffamaa kan jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lafoo fi qilleensa irratti duulamus lolli kun ammoo imala kiyyarraa na dhaabuu kan danda'u miti jechuudhaan waboon Oromiyaa bakkoota garaagaraa keessatti tarkaanfii jabduu humna diinaa kan ittiin jedhu waraana mootummaa nafxanyaa Abiyyi irratti fudhataa jiru jabeessee itti fufee akka jiru beeksisee jira. Haaluma kanaanis waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola guddaa Baashaggar aanaa dugdaa magaalaa Maqii fi naannawa isiitti gaggeesseen tarkaanfii laaleessaa waraana mootummaa irratti fudhateen waraana konkolaataa 3 barbadeessuudhaan humna diinaa hedduu du'aa fi madoon adabuu hoogganaa waraana bilisummaa Oromoo naannichaatis beeksisee jira. Lolli jabaan humnoota mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Baashaggaritti adeemaa jiru kun ammoo kaleessa galgala kan jalqabe hoggaa ta'u guyyaa har'aan tanaatis jabaachuudhaan itti fufee jiraachuun beekamee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo waboon lola jabaa Baashaggaritti gaggeessaa jiru kanaanis milkii gonfachuu kan beeksisee ajajaa waraanichaa kan naannichatti argamu. Waraanni isaanii giddu galeessa Oromiyaa fi akkasuma lixaa fi kibbaa humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad ibiddaan waadaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan Abiyyi Ahmad gama isaatiin magaalota gurguddoo fi bakkoota murteessoo waraanni bilisummaa Oromoo waboon qabachaatiin jira jechaa jiru kana ilaalchisee waajachuu baatullee ammoo haleellaa qilleensarraatiin deebisaa jajjabduu laachaa waan jiru fakkaata. Waboon gama isaatiin ammoo haleellaan qilleensarraatii fi lafoodhaan na gubbatti gaggeeffamaa jiru duubatti na hin deebisu kan jedhe ammoo bakkoota murteessoo qabachuu itti fufee akka jiruu fi magaalota Oromiyaatis hedduu isaanii marsii akka jiru beeksisee jira. Ta'us ammoo yeroo waraanni bilisummaa Oromoo waboon magaalota hedduu qabachaa jiru kanatti haleellaan qilleensarraa Oromiyaatti akkaan kan ammaati ammoo namoota hedduus kan nagaa lubbuu galaafachaa jiraachuun beekamee jira. Haleellaa kanaaf ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad itti gaafatamaadha. Itti gaafatama jalaayis imboo kan jedhe waraanni bilisummaa Oromoodha. Uummanni keenya Oromoodha iddoo tokkotti walitti hin qabaminaa jechuudhaanis ergaa jajjabduu dabarsuu irratti argama. Lolli guddaan humnoota waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad gidduutti jabaatee kan itti fufe. Yeroo ammaan tana waraanni bilisummaa Oromoo waboon milkaa'anii kan ittiin jiru iccitiinsaa yoo himamu buufataalee waraana Abiyyi Ahmad marsuudhaan meeshaa gurguddoo rukutee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad erga ammoo buufataalee isaanii keessaa buqqaasee magaalaa dhuunfachuu isaati jechuudhaanis himamaa jira. Waraanichi kan durii caalaa baay'inaan magaalota kan marsuu fi akkasuma bakkoota garaagaraattis ammoo tarkaanfii yoo fudhatu kan mul'atu. Humni waraana bilisummaa Oromoo danuun ammoo kan lakkoofsi isaa hin beekamne Oromiyaa jiddu galeessaa fi lixatti humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad guyyuma adiidhaan ari'uun magaalaa keessaa yoo baase magaalota dhuunfatus mul'atee jira. Mariin ajajaa waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi ajajaa humnoota waraana Tigraay Jeneraal Taaddasaa Waradaa gidduutti adeemaa jiru galma cufaatti adeemsifamaa jira. Mariin jalqaba torbee kana wiixata magaalaa guddoo biyya Keeniyaa Naayiroobitti eegalee hanga Jimmataattis akka itti fufuu danda'u himamee jira. Mariin kun erga waliigalteen nagaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliin torbaan darbe Afrikaa kibbatti mallattaa'ee booda ammoo kan eegaleedha. Marii ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaa fi TPLF irratti argaman kun ammoo roobii xumurama jedhameetis kan eegamaa turedha. Keeniyaatti ammoo dippiloomaatonni Itoophiyaa akka himanitti mariin kun hanga Jimmataattis itti fufa jedhanii jiru. Dabalataan ammoo maddeen ministeera dhimma alaa Keeniyaa keessa jiran mariin kun roobii kaleessaa xumuramuu akka hin dandeenye mirkaneessanii jiru. Mariin eegalee carraan itti roobii ammoo kaleessaa xumuramu xiqqaa ta'uu fi guyyoota
lamaan booda ammoo yookaan hanga jimmataattis itti fufuu akka danda'u diplomaatonni kunneen ifoomsanii jiru. Marii ajajoonni waraanaa lameen ajajaa waraana biyya Itoophiyaa Fiild Maarshaal Birhaanuu Juulaatii fi Jeneraal Taaddasaa Warradeedhaa irra jiran ilaalchise adeemsa hanga ammaatti jiruu fi bu'aan irra gahan wanti jedhame tokkolleenis hin jiru. Magaalaa Naayiroobiidhaa giddugala bakka walga'iin kun itti gaggeeffamaa jirutti qaamolee lamaaniif jaarsummaa kan ta'an ala seenuun kan hin danda'amne yoo ta'u ammoo mariin kun gaafa xumurames qaamoleen lamaan ibsamuu akka kennuuf jirantu eegamaa jira. Mariin yeroo jalqabaatiif mootummaan Itoophiyaatii fi TPLF Afrikaa kibbaatti ammoo taasisanis akkasuma yeroo qabameefin alatti guyyoota dabalataa fudhachuun isaatis ni yaadatama. Torbaan darbe ammoo qaamoleen lamaan walitti bu'insa dhaabuudhaaf dhimmoota kaan irratti waliigalteerras gahanii jiru. Akkaataa waliigaltichaatiin dhimmoota irratti wal ta'ame hojiirra oolchuudhaaf mariin itti fufinsaanis ni gaggeeffama jedhamee eegamaa jira. Ajajoonni waraana gama lamaanii kan waraana Itoophiyaa fi Tigraay akkaataa humnoonni TPLF meeshaa hiikkatan dhiyeessii deeggarsa namummaa akkasumas tajaajiloonni bu'uuraa haala eegaluu irratti ammoo ni mari'atu jedhamee eegama. Ajajoonni waraanaa lamaan waliigaltee nagaa torbaan darbe irra gahame hordofee biyya Keeniyaa magaalaa Naayiroobiitti mariitti jiru haga ammaatti mariin kunis hin goolabamne. Lolli guddaan jiddu galeessa biyyattiitti waraana mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti adeemaa jiru jabaatee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon Sadaasa Ja'a bara 2022 tarkaanfii jabduu magaalaa Naqamtee irratti humnoota mootummaa achitti argaman gubbatti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad iddoo isaanii barbadeessuudhaan magaalattii to'annoo jala galfatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon tarkaanfii ilaaleessaa humnoota mootummaa gubbatti magaalaa Naqamteetti fudhate kanaan ammoo buufataalee hidhaa hedduu keessa hidhamtoota siyaasaa Oromootis badii tokko malee mootummaa Abiyyi Ahmadiin qabamanii hidhaa keessa buufamanii rakkifamaa turan dhibbaatama lakkaa'aman bilisaas baasee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo woboon magaalattii qabachuudhaaf halkan daamarsee kan bule diirama kana ammoo bariin itti cabsuudhaan buufataalee waraanarraa kan jalqabe erga buufataalee waraanaa mootummaa Abiyyi Ahmad naannoo magaalaatii fi gandoota baadiyyaatti argaman barbadeesseen booddee diirama kana magaalattii kan seene humna addaa Oromiyaatii fi raayyaa biyyattii barbadeessuudhaan guutumattuu magaalattii qulqulleessee alaabaa Oromootis itti gadhaabee sabni bal'aanis bahuudhaan humna isaa simatee yeroo ammaan tana gammachuu ibsachaa jiraachuunis himamee jira. Waraanichi kumaatamaan lakkaa'amus yeroo daandii gurguddaa isfaaltii magaalaa Naqamtee gubbaa imaluu fi akkasuma lolus kan mul'ate oggaa ta'u ummanni Oromoodhaa gammachuudhaan bahee ijoollee isaa simate diinas dugda agarsiisee jira. Otuma mootummaan Abiyyi Ahmad Zuudii 23 meeshaawwan gurguddoo hidhachuudhaan humni isaanii waraana bilisummaa Oromoo woboo ittisaa turanii waraanichi ammoo jaluma seenuudhaan humnoota mootummaadhaa achirraa buqqaasee hidhannoowwan gurguddoo humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad irraa boojii akka jirutu himamee jira. Waraanichinis kan duriin adda ta'uudhaan kan mul'ate hoggaa ta'u kumaatama magaalattii marsee kan bule ammoo bakkuma jiruun cuftiitti cabsuudhaan humni mootummaa Abiyyi Ahmadis kan dura dhaabbatuu fi kan dhiisu wallaalee magaalattii qullaa dhiisuudhaan akka baqateetu himamee jira. Woboon ammoo hedduu isaanii bakka awwaalchaa magaalaa Naqamteetis godhee akka jirutu himamee jira. Ijoolleen Oromoodhaa torbee kana injifannoo guddoo labsachaa kan jira. Naqamtee to'annoo jala galfachuudhaan yeroo ammaan tana fuulduratti adeemaa jiraachuutu himamaa jira. Lolli guddaan magaalaa Naqamtee qofa otoo hin taane ammoo magaalota adda addaattis Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa akka jirutu himamaa jira. Ijoolleen marroo dirribaadha. Fuulduratti malee duubatti deebuun hin jiru si'achi ammoo kan duubatti nu deebisus hin jiru bilisummaa saba keenyaa malee jechuudhaan lubbuu isaanii takkittii qaalii saba isaaniitiif kennuudhaaf murteeffatanii lolatti ammoo yoo galan kunoo injifannoo gurguddos mul'isuudhaan saba isaaniittis abdii guddoo horuudhaan ammoo diinas akka malee naasisanii jiru. Shimallis Abdisaatii fi Abiyyi Ahmad waraanni bilisummaa Oromoodhaa magaalaalee gurguddoo kana qabachuu ilaalchisee waajachuu baatanillee ammoo malaa fi mariinis dhibdee akka jirtuutu himamaa jira. Yeroo TPLF wajjin walitti fayyine humna kana ammaan tana
barbadeessina jedhanii isaan dhaadachaa jiranitti amma waraanichi humna isaanii barbadeessuu gubbatti argama. Waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n Oromiyaa harka diinaa jalaa bilisa baasuu fi dachee bilisoomsee itti fufuudhaaf ergama isaa itti fufee jira. Kanumaan wal qabatee hidhannoo naannoo daangaa Beenishaangul Gumuz Oromiyaa keessatti WBO'n gootummaadhaan qabsaa'ee humna faashistii Abiyyi Ahmad irratti miidhaa guddaa geessisee jira. Lolli cimaan guyyoota 8 naannoo magaalaa Tongoo, naannoo Beenishaangul Gumuzii fi naannoo riqicha laga Dabbus qaxxaamuree gara Oromiyaatti geeffamaa ture. WBO'n injifannoo guddaa galmeessee jira.